daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argitan obboleettiin keenya meeshaa baafattee jirti. Meeshaa ishee amma gara Jimmaatti fiinaafi jechuudha. Amma qodaan kiyyaa majlisa tajaajila nyaata irratti jiranii. Okay. Barmiila tokko saaxiniidha. Rakkabootiidha. Wantoonni xixiqqoonis hin jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha. Har'a gartee gaafilee yeroo dheeraaf nu gaafachaa turtan qoqqoodnee isiniif deebisuuf dhufne har'a yeroo hedduu gaafileen keessan kan baay'inaan keessaan naa dhufu akkamitti biyya alaa teenyee meeshaa ergannee qaraxaan malee meeshaa baafachuu dandeenya jettanii hedduun keessan na gaafattanii anillee kana dura viidiyoo tokko isiniif hojjedheetiin jira gaafii keessan hamma ta'e deebisee viidiyoon hojjedhee san irratti gaafileen duruu isinii deebi'ee jira. Garuu amma viidiyoo dabre irratti ka argatan amma wantoonni tokko tokko kan jijjiirame jira. Akkuma beekamu gaa wanti hundi haala yeroo waliin deema. Yeroo san amma viidiyoo san erga waraabee waggaa tokko amma bara 2023 jirra 2021 gama dhumaa isinii waraabee natti fakkaata viidiyoo sanii amma waan baay'eetu jijjiiramee jira. Hedduun keessan gaa firoota keessan irraa namoota keessan irraa akka dhageessanitti kaargoo keessa meeshaa yeroo baafachuuf biyya alaarraa dhuftanii baafachuuf deemtan waraqaalee kee itti kennitan qaraxa guddaatu isinirraa ba'a. Namootaan an beeku kan natti bilbilee kan qaraxa 200 kafalee jedhu kan 300 kafalee jedhu kan 150 kafalee jedhu baay'ee dhagaa hanga qabanii har'a gaafii nan isinii deebisuu dhufe gabaabumatti biyya alaatii meeshaa ergattanii asii qaraxaan malee yoo xiqqaate qarshii xiqqaadhaan jechuudha qaraxa gad aanaadhaan akkamitti kaargoorraa meeshaa baafattan. Dhibbatti ni danda'ama garuu akkaataan itti danda'amu karaa qaba ulaagaa qaba wanti kamuugaa ulaagaa isaatiif seera isaa baay'inaan salphaadha. Isinitti dheeressu viidiyoo Hamzaallee waan jiru ni dubbata. Obboleettiin teeyyetuun biyya Suudii irraa dhufte viidiyoon kun gaa meeshaa biyya alaarraa ergachuuf qaraxaan malee baafachuun warroota Dubaay jirtan Suudii jirtan Qatar biyyoota Arabaa kamuurraa warra dhuftan akkasuma warroota gartee biyyoota addunyaa jedhamu hundarra jirtan Ameerikaa maan taane Kanadaa maan taane qaraxa xiqqaadhaan akkaataa itti baafachuu dandeessan isinitti himu. Karaan gabaabaan akkamii seeta jalqaba yeroo gartee meeshaa bitattee qopheeffatte biyya galuu kaati osoo gartee meeshaa san kaargoo hin galchin maal godhuu qabda gara imbaasii yookiin safaaraa Itoophiyaa kan gartee biyya ati jirtuu jiru deemtee qaamaan achitti argamtee meeshaan qaba. Meeshaalee akkana yoo meeshaa elektirooniksii qabaatanii meeshaa gartee isin barbaadan meeshaa isin qabdan dheeytanii galmeessitan san booda qaraxaan malee biyya galee baafachuu barbaadaa jettanii itti himtan meeshaa isin qabdan san booda isinirraa galmeessan waraqaa kanaatu isinii kenname. Achirraa kun imbaasii sanirraa waraqaan kun isinii kenname isinii barreeffamu. Wanti isinii barreeffamu aboloo kuni biyya kana keessa jiraachaa jira biyyarraa meeshaa akkana qaraxaan malee haa baafatu waraqaan jaamu isinii barreeffama. Waraqaa kana fuutanii qaxxitaa kaargoon deemtan yeroo biyya galtan waraqaa kana fuutanii eessa deemtan wucci guddaa ministeerii deemtan. Wucci guddaa ministeerii deemtanii shaabbaan kun itti rukutama. Akkuma argaa jirtan shaabbaan asirra jiru kun kan imbaasii Itoophiyaa kan Suudii jiruuti inni kun jechuudha. Inni jalatti argitan kun shaabbaa wucci guddaa ministeeriiti. Kan erga itti rukuchiiftan booda deemtanii waraqaan kun kan meeshaa gartee itti ergameeti inni kun jechuudha. Waraqaa kanaan kana isa kana hunda walirra qabdanii deemtanii meeshaa keessan baafattanii jechuudha. Inni kun kan akkaataan itti baafatamu isiniif galee jira natti fakkaata yoo isiniif hin galin lakkoofsi kiyyaa kan gartee hiriyaa kiyyaa Hamzaachirra jira bilbiltanii nu gaafachuu dandeessa akkasi. Kaargoo meeshaa yeroo fidattan meeshaalee yoo barbaadan televiziyoona meeshaalee adda addaa jechuudha elektirooniksii waan isin feetan hunda fidachuu dandeessanii obboleettiin teenyetun amma meeshaa akka fidachuu dandeessanillee isinitti himuu dandeessirra deebiteeti kaargoo fe'isaa gatii salphaan eegee shaappaa kana dhawatan booda maallaqa xiqqishoo hanga gartee firaa Bukhara achi keessa taa'u firaa maal jedhaniin magaazina waan akkas akkasii fa'aa oomishni qofa balaniiti isinii gadhiisanii jechuudha. Yoo ammoo qaxxitaa waraquma san qofaan dhayitanii qaranni isinii guddateeti humnaa ol isinitti ta'a. Saneef jecha warri waraqaa akkanaa kana qabdan waan barbaadan naqachuu dandeessanii biyya kana jechuu barbaadeeti waan akka dhufuu waan akka meeshaa dhufuu xiqqoo isinitti haamtu meeshaa akkamii fa'aadha. Mee waraqaa kana haala kamiin xumurattee akkasuma immoo meeshaaleen namaa hayyamamu meeshaa akkamii kan qaraxaan malee waan kanallee ibsiifame. Wanti dabalu jalqaba irratti obboleewwan keenya yeroo biyya alaa dhuftanu maallaqa callaa akka baattanii
Finfinnee keessallee Jimmaan keessallee hin deemne isinidha. Lammaffaa irratti fagaatee obboleessi keenya gaafate irratti ijoolleen biyya adda addaa jiran gariin isaanii hin beeku warra hin beekneef imbaasii biyya keessa jirtan deemtanii nasaa waraqatii baafachuun barbaadaa jettanii warra imbaasiitti yoo himtanii haala salphaadhaan guyyaa tokko keessatti isin danda'u jechuudha. Kanaafuu odaa galfachuu barbaadan illee jaratti immoo hin barbaachisu. Odaa akkanaa galfachuu barbaada jettanii jaratti machuu hin barbaachisu. Wanti hundinuu jarumatu odaa manaa guutuu algaa haa ta'u, doolaabii haa ta'u, tallaajaa haa ta'u, kaagaazii haa ta'u waan manaaf barbaachisa jedhame hunda asirratti waraqaa kanarratti isin barreessu jechuudha jarree achirraa dubbifachuu dandeessu. Kanaafuu akkasii isiniin jennaa yoo isin fayyade irraa fayyadamaa isiniin jenna. Akkasii hedduu galatu. Akkasii daawwattoota keenya kanuma warroonni gartee gaaffiilee hedduu nu gaafatan waa'ee gartee meeshaa biyya alaarraa erginee qaraxaan malee akkamitti baafachuu dandeenya isa jedhu irratti kun deebii quubsaa irratti fakkaata. Karaa gartee obboleettiin teenya isinitti himte kanaan qaraxaan malee meeshaa fidachuu dandeessan isiniin jenna. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kaargoo dhufne meeshaa obboleettii teenyaa baasuuf. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argitan obboleettiin teenya meeshaa baafattee jirti. Meeshaa ishee amma gara Jimmaatti fiinaaf jechuudha. Kun akkuma argitan kaargoodha. Kaargoo keessaa nagaan meeshaa baafattee jirti. Amma meeshaa kana makiinaallee qabnee jirraa fi egaa daawwattoota keenya kabajamoo alhamdulillah akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya meeshaa ishii nagaan kaargoo irraa baafattee jirti jechuudha. Silaagaa kaargoo keessaa makiinaan biraan seenu makiinaa warra kaargoo jira. Makiinaa kanaan baaftee kun makiinaa kanaan gara Jimmaa deemu jechuudha. Makiinaa kanallee gatii akka ittiin baay'ifne gatii akka hin guddifne walii galleeni amma makiinaa kanarra fiinee fi nagaan akka Jimmatti deemtu godhaa jirra jechuudha. Meeshaa baafattee jirti waan tokko tokko dubbatti gaa waan achi keessatti sii qunname waraqaa kanaan baafattee. Mee obboleettii teenya Hamziyaa akkuma viidiyoo irratti yeroo dubbanne waraqaa suudii irraa fidattee kun meeshaa nagaan baafattee jirta. Mee meeshaan kee maal maal fa'aadha? Achi keessatti hoo maaltu si qunname? Kafaltiin kafaltee hoo jira? Waan jira dubbatu. Sagalee ulfaasitti qunde gamu waan ta'eef. Wanti achi keessatti na mudatallee waan baay'een hin jiru. Amma qodaan kiyyaa majlisa. Majlisa? Majlisa. Tajaajila nyaata irratti jiranii. Okay. Barmiila tokko saaxiniidha. Rakkabootiidha. Wantoonni xixiqqoonis hin jira. Kana malee jechuudha. Kanaaf qaraxa malee qaraxa isaa kan magaazinaa malee. Waan magaazinaa as keessa ture jechuudha. Magaazinaa kuma tokkoof 90 wayna gaafatanii. Silaagaa meeqa kafaluu qabdaan ijoollee qaraxa malee baafattus yeroo hedduu dhufeen asii gargaara. Warri 200 kafalu jira meeshaa kana warri fidatu. Kan 150 kafalu jira, kan 80 kafalu jira. Yoo ammoo waraqaa kanaan haala kana sirreeffattee dhufte uummata xiqqoo gaas keessatti kaffaltu akkasuma magaazina yoo meeshaan kee as keessa ture. Meeshaan keessan asitti biyya alaarraa ergitanii torbee tokkotti daftanii jala dhuftanii baafachuu qabdan. Guyyaa 2-3 irra turuun qabdan. Kanarra yoo ture lakkuma meeshaan keessan as keessa turu gatiin isinirra dabalaa deemaa jechuudha. Dhumarratti maal jettamee dhaamsa maal dhaamta? Dhumarratti wanti dhaamu biyya alaatti illee waa xiqqoo kaffaluu numa jira. Biyya keessa illee yeroo dhuftan kaffaltiin numa jira garuu akka kaffaltii warra kaanii isinitti hin baay'atu malee. Okay, bareeda. Amma meeshaan kun hundi keetii jechuudha. Okay, kun majlisa. Majlisa Arabiidha kuni. Majlisa Arabii. Kunillee majlisa. Kunillee majlisa. Kunoo. Hundi isuma. Okay. Hayyee Hamza mee atis kottu kunillee talaagaa seen Hamza waan jettu waan jettu. Kunoo maal isa tallaajaadha? Mutaagaaji kan nyaata itti bilcheessa. Inni kun soofaa nyaataati. Soofaa nyaataa haaree jechuudha. Hakkee sila qaraxa as keessaa gabbaafachuu hin dandeessan. Akka nuti isin hin jenne san waraqaa imbaasii irraa sirreeffattanii yoo dhuftan waan haaree akkanaa firiijallee televezyiyoona soofaa nyaataa irratti dalagattanii maashinoota juusaa adda addaa kadaafu jechuudha. Firii fidachuu dandeessanii baay'ee xiqqaadha. Waa xiqqoo meeshaa guddaa kanarra maallaqni haggisan jechuun tola jechuudha. Yookiin ammoo 200,000 ta'uu danda'a.
warroottan karaa kanaan fayyadamtan akkanatti gartee waraqaa barreeffatanii meeshaa waan barbaadan meeshaa manaa guutuu full package fidachuu qabdanii isin akkan sheenuu inatti kanaan isin ilaalle sheenaan akka isinitti nafne kunoo maal okay saaxina wanta moo kan uffata mana isa gurguratu uffata qodaa manaati immoo uffata bichaa okay marmel roto laasika marmel meeshaa akka keessa jira uffata bichaadha jechuudha akkasii jira kanuma isin jennaa ulaa kaargoo jira jirra video haaree waan biraa yeroo argine isiniin geenya nagaan nutura assalaamu alaykum akkasii gaa kun obboleettiin teenya nagaan meeshaa isii asitti baafnee fi amma makiinaa kanaan gara Jimmaatti geggeessuu deemna jechuudha. Jimmaa isi booreetti deemtaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun meeshaa makiinaa gara Jimmaatti galchuu jira. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan meeshaan cinaan asitti fe'amee jiraa fi kun obboleettiin teenya Hamziyaanis as keessa galanii jiran obboleessa isii waliin